كنا ليش نقاب النادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتهم تو تابي وتو تخيني أران تناقا كونو أكما قرتي كنا برانجرا كنا نعا أكما قرتي فيديو مدروس ني ورابني كدي بسنرتي أما كونو كمجان قرتي يجورا كنا كبي بريجرو إسقنا را قرتي وعنداو يجورا بكنا سرون جرو إنه هم قايون ويمس ميمون باتوس قادر كمان يسقرتي مسيونا إن شاء الله هنقول ما فيديو تانية تنوفانا ترى كنا ميادا قبضوا سبحانه سلام تابتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتا ثاني قبل متوتا كليتو سلام النبي كان جلالا كنا رمكيس ناقوس نجدا إذا كون بكمو تناندرو اللي وان كي تفرقوا بقبضني أرلي كنو ديبني جرا كليات تيروموتيس همباني أكسمت كثير الزبادة جرا نمني كابسيسه كيا وسكا كنا أكسيتك إن شاء الله دي قلت يارتي ورمودا الرأي كيان كون قوامي إن شاء الله ويتحلق تاني يادينا تاكسيتي دواين وكذا إن شاء الله نباها متين نبافنا نتلين كاتي أكو مش من جتنت لفتين دي هنا دام سكاي سنبليين كيا جل ديمنا تما خاقول آرتي هكذا دنيا تباسو لجرا خان اللي سامو ميزاتين أكيني إيشتي تلبو تبوت تكيسة كوبا فارد إيتين بري نمو مدرعي جودا أكاسيتي سخان اللي كابي لافا أكملتي لافا كي كابي خلنا الزباج رومتي ورنتن قرتي ماليف عزب دلين عجتن نمون يدون كومنتي جلان يوكا كاتيكاتيسي ورجول جرا أني كاكو ساتر اللي الرائن دلقو كاكو نسا كاكو بشوتي نكجيبا أنات رقاق أبتمادان dubbisa kuba qaba maalif akka inni yeroo bulliyaartii mana irraa bu'uu fi mana isaatti deebi'u jala deebi'uu tures kan inni nu hin kaanne garuu haati wali dhufni malee ani kanaaf wali nagarre guyyaa akkanaa jeetee dubbate sanirra isinis inshaallah du'aa nuuf godhaa bulliyaartii Oromoo ni baha arrantina gulliyaartii Oromoo bahuudhaaf eega inni qabame tu du'aa teessinitti nuuf jabaadha taakasiiti hallee keenya qaanis eega gartee addaan baane guyyaa san atis nama wajjin isu barbaadetti karaa biraa maayitee anillee akkasumatti isa barbaadaaf karaa biraa maayinee gara maayinee sanirraa hin kaati arrantina atilleen kaayee galuftee turree jirra maaliif si bilbilee kanaa fi beekadhu ammaan namni isa qabee harkaa qabu dhibbatti isa kanaa jechuudha. Amma isaatu gaafa inni qabu musan bakka inni jechuudha. Geesse quba qaba. Isaa quba qaba. Bakka kadir geesse quba qaba. Bakka kadir jiruun ammaan tanana jiruun inni dhibbatti quba qaba jechuudha. Waan kaadus hin qabu kana. Waan jechuudha ismaatu isaa beekaa jira bakka. Kana dirqamaa barkun eessatti maal isaatu quba qaba akka inni quba qabu waan dubbii tana beekadhu. Gutulle simu baada tokko sentukatiin jira akka inni jaldeemee viidiyoo illee mare isa duuba deemaadhaa guyyaa silaa mujrimni karaa irratti maal godhusan illee bilbilu isa siigalee anis kaatee si durallee zabumattiin jira amma kaataraqaan si'eeti gaafadhu. Kanarraa gaaftattoota keenya dhugaadhaa duraan bakka biraa gartee deemnee barbaadu turre amma kunoo jechuudha namummaa gartee nuti shakkine irratti isaatu kunoo isa kana bakka inni jirus beekaa kanarraa immoo nuti deemnee duraan fagoo deemnee bakka gartee Oromoo jirtu guutuu deemnee barbaadu ture amma bakki deemnee barbaadnu hin jirtu namni gartee nuti gaafannu bakka nasiroo jiru namni beeku isa nuti isuma kana jechuudha waan dandeenyuun isa kana jechuudha asitti yoo neefi gartee tumisa kana jalaa jibboo barbaade haqa himee nagaan ba'uudha yoo san hin ta'inoo bakka inni jirutti jechuudha yoo himuu baate jireenyi isaa hin jiru isa Badri bakka inni jiru ammaan tana eessa jira bakka inni jiru Adimmaa boon bakka inni jiru hin beeku ta'e boon naasif dammalee bakka inni jiru hin beeku. Bakka inni jiru hin beeku. Hin beeku bakka inni jiru hin beeku. Namni duwwaa natti qabne lafaa fuudhee sira kaaya. Awwa kuma narra kaayan barammaan duun ajjeettanis Oromoo duruun ajjeettan malee kanammoo Oromoo duruun naasif dammalee tumtanii namiitaniif tokko hin jiru. Ammaan isa kubbaa. Oromoo duratti azabuu fi Oromoo duratti maaliin jin boona isa azabuu jiru tokko illee hin jiru. Dhageessee aboo dhiibbaa qabdannaa azabuu jirtanii. Beekaati afaan nagaatiin si kadhatu jirraati amma dhagaye. Uban qabu bakka inni takka bakka inni jiru himtamoo ni himtu batri. Awun garri egaa bakka inni jiru takkaan garri hin dhageenye.
Ndageenye. Duba namni lafaa ka'ee tuma kanumatti badreetu jechuudha waan hin qabne lafaa ka'ee sirraa kaa'uun jira. Saboo kijibaa jechaan namni tambar nageen haasabdu malee hin qabu. Nagayaan bakka Kadir Nasruu geessee nagayaan firraa mana batii goltee jiraatte maal qabu? Isa buleetiin Hin beektu jechuudha. hin beeku. Inimis jaalisa qabachiisa maaliif Waan maali jechaan kakadda. Agarummaan hima kun agarree isa buleetiin. Laa yoonii fi gartee ka'ee mutaate hin dhiibne fakkaatti Kadir faatu hin dhiibne sanii fi himuu sodaate inni hiraata rakkeessa taa'uu barbaade na fakkaata. Laa sodaa namaan qabu. Duba horee maal wanni Sodaa namaan qabu. yoo birraa hin jirte Asitti beelaan uleedhaan miidhamuu durayyuu dubbii tana firraa himte nagayaan jiraatte. Miidhame barammoo. Miidhame. miidhamee yoo miidhamte kana miidhamta hangana jiruun ba'u gobbee asii gabboon keetis hin jiru. Azabumuu kana ittiin jiran miidhamuu ittiin jiran rakkoo nama tokkootiif namni tokko miidhamuu yoo danda'ame Oromoonis miidiyaa irratti kan waan jettu walumaan barraa. Oromoon bar miidiyaa irratti bar wanni isiin jettu hin jirtu namni lafa nagaa akkamatti nama biraa kana qabee maaliif lajjabne manatti yookiin hidhee maaliif hin turre. Kijiba Ani dubbumatee achi qabee baramu. Hadiiruma hojii duraan galan jechuudhaaf malee kana waan takka waan qabatamaadhaan namni irra gahee jiru. Wallaahi. Amma ati Kadir wajjin galuu jecha yoonii fi dhugaa himte namni si qabatu isiif. Kijiba muuf na qaban akkamitti itti yaadanii yaani. Itti yaadaniiti. Yaani Amma si fi Kadir suni wal quban qabdani. gubuun qabuun isaas eeguu manarraa beekuu qarasaan kutanii hin galle. Qarasaan kutanii hin galle. Namni tokko nama wajjin galtu tokko kareen tokko akkamitti dhabda. Waan namni jechuudha namni kun xiqqaa guddaan deemee jechuudha nama kanaatu Nasruu qabee jee deemee barbaadu jira ati akkamitti hin dhageenye waan kanarraa akkamitti jechuudha wanni kun ati hedduma takka illee hositti hin dhagaamne. Jechuun waan kanarraa gubuun qabu yaani keessan jiru akkaataa itti isa gurguran gubuun qabu. Dhimma kana keessa hin qabu waan ta'eef dhimma. Ayyee yooniif immoo jechuudha haati manaa Nasruu sanii isa kana wajjin galanii isa kanaatu bakka inni jiru isaa beeka yaani yoo dhuftee jechuudha mootummaan si qabsiifte. Ati hogga sana kam taate? Ragaa qabatamaa sanii mootummaan na qabde sirri. Waa kana eenyu mootummaan qabsaatis mootummaa maalatu mootummaadhaan bari si galtee ragaa fi maal baraani kana bar ragaa qabatamaan itti qaban si jee irratti keenye bara. Naffitte. Maali si fitte? Ragaa san fitte. Aboo kujimni kun sin baasu dhugaa eenyu bakka tanaa bahi. Abuun azabdanii amma yoo najjeeftan Oromoo duruun najjeeta. Ayyaa. Oromoo duruun najjeeta. Oromoo duruun najjeeta. Oromoo godhumaa beekate Oromoodhaan miti namni nama basaa nama Nasruun Oromoo ta'e rakkabtiin Oromoo ta'uu dhabu. duuba maaliif Kadiiriif bal'aa kataboo Kana ta'uun qabu. Nasruu abbaa ilmaanii dabalni Kadiiris Oromoo Nasruunis Oromoo. akkam jechuudha. Nasruun Oromoodha gollee artee Oromoo miti miti hin jenne. Kana jechuun kana maal fakkaata? Maaliif wal qabsiiftan? Amma dhugaaf irraa himtee Amma dhugaaf irraa himtee ragaa baatee. nagayaan baatee yoo ilmaan kee guddifatte biyyi namaati namoonni namni jiraatu dalagatee bula si galtee akkasii jiraachuu si jira malee jibaaliin bakka tanaa bahaa fi dubbichi qaqqabeetiin hin beeku jee nagayaan baa gubii gati. Dubbiin achi qaban hin jirtu. Waan galtee himta. Arguu baannaan Arguu nama baannaan. azabdanii nama cinkitaniif hin jirtu. Wanni si kun hin jirtutti ol bahiite ati akkanaan ol ka'e lafaame. Maali maali? Waan ol ka'uu Ol ka'e. Waan filee siin jechuudha. Ol jee. Ati amman tana yoonii fi nagaan jiraatu yoo kan feetu taate bakka Nasruu jiru nutti himtee achi booda nagaan deemte. Nuti sobboleessa akka keetii wajjin dhalan. Achi keessaa rakkatu jiru sunis ilmooma namaati nama akka keetiiti. Yoo isa saniif irraa akkana maal si godha yoo ofirraa himtee nagaan Amma uffitee deemte. nagayaan himtee baate moo badri. Boosa eessatti himee baawwe. Quban qabu wal. Quban qabu. Duba waan quban qabne namni jechuudha amma kennaan ragaa wajjin qabatamaa wajjin qabaa isa kanaatu kan hunda jechuudha wajjin harka keessaa qabaa kan jedhu yoonii fi himte maaltu sitti Gateetti na keessa dheedhi irraa sitti hambisuu ta'a. Jiraapoti hin Har'a dhahin. Oromoo duruun najjeeta. Oromoo duruun najjeeta. Dura Oromoo duubatti si jeesu jiraatu. Oromoo duruun na qixaatu jirtanii. Akkam goone. Oromoo duruun na azabdanii na miitanii. Wajjin ta'an irra dalgu jirtanii. Amman tana meeqaa siin jeete miidhamuu irra dafeeti. Bakka inni jiru. Bakka inni jiru nagayaan. Furmaanni kana malee wanni biraan. Dibaata. Bakka inni jiru hin beeku. Bakka inni jiru hin beeku. Dika kattaati. Ninga. Hawaati waa qabriin siin qotamtu wallaahi. Abri waa itti naa qotta abri gandaa qotta.
Qabrin siin godhamtu jaa. Maali yoonni fi dhugaa hin ta'e beekadhu ilma namaatiif rabbi biratti illee na jaabaata boleessa jedhu waan si mana dhageessa. Dhuguma sanii miti. Ija namaa kana duraa illee na Na jaabaata. azabdanii na hitanii na cinqina guban qabu. Firraa gannadiisa amma. Firraa kana dhiisa. Oo gattaamee firraa inni ku barbaadde numa. Somaali firaa kaamite makasi je. Badr. Aboona. Amani intamani. Awwaaroo muti yeetera duran. Boy miga. Awwaana na jeedina. Himeye. Awwaana. Hayi muudis hin dayini. Hemi gaata. Isa fuudhetti namoo. Isaa fudhati nima. Eh. Duba namni dhaguma lafaa keetis qabaatu. Aboo kijibaa ragaa. Haa hadiin akkasitti azabu jiru sunis bari ilmoo namaati. Batalasa. Atazabamu jirta. Nuti maal si goone sitti kenneera. Guyyaa na azabu jiraan ta'uu natiin ku jira. Akkaan siin jee awo kijibni kun dhagayeesa si dhagaye. Kijibni sin baasu. Awwaana na jeedina. Kijibni sin baasu. Dhugaan sitti himu jira amma himtu himu. Awwaana na jeedina. Amiga. Wanni si jeefne takka jirtu. Awwaana na jeedina. Si kabaju jirra. Himeye. Awwaaroo muti jaani. Awwaana na jeedina awwa. Nana jeesinaadha. Yoo firraa himte maaltu Awwa isaa fuudhetti nima. Duuba yoo nimnelee fakkeenyaaf kamatti malaan bahuu feetaati. Awwa mallee si jira. Siif kafalanii? Kuban qabu. Maal naa kafalan kafaltii namaan fedhuun. duuba hore mee wanni feetu maal Yoo hin agarin isaa fuudhee. duuba inni sun maallaqa sitti kannatti qatin sun inni meesii jee Hoo maallaqa hin bitamu. Maallaqa hin maal. duuba maallaqa yoo bitamuu baatte yoo ni fi maallaqa bitamuu baatte maaliif ne firra akkanaaf nagarre Kuban qabu nagarre. duuba kuban qabne namni nagarre kana lafaa jee waa namarra kaawwasiira waan qabne namni lafaa keessi baasu ni jira Dhagaa qabatamaa sanaan fidanii magana. amma himu baannaa dhagaye si jeesuuf hin deema dhugatti. bilaasitti fi miidhineeti ofin illisineeti ilmaan keessan nagaan guddifatta ofirraa Biyyaa kana amma beekadhu si shaafu mee kanaan Akkanarra najjeesaa fi miidhineeti uleen nama miidhiiti Moo du'ee bara moo Firraa himi. najjeesaa moo. awwa sin tuyne woo kanaan itti dammatira laaluun si qajeela. Awwa najjeesaa ofirraa yoo hin ta'u Awwa najjeesaa. Najjeesaa kana. awwa nuti sin ajjeefnu si ajjeefneeti nuti nuti raasifne Boo wanni najjeesaa tuuf nu deemtu jechuudha na azabdanii nachiinkuu miti najjeesaa uumoo. amma himu hin deemtu kwa. Boo najjeesaa jihaa. Hii mtabani tuba Boo maani ni mungorre isa fuudhetti siima. amma kan boon gaannoo Mataalee. aagaa fudhu wanni yaa kana bala bala si ofirraa himi gaayyeenya Awwa naji awwa gubbaa. dhiisi amma dhiisi firraa yoo hin ta'u dhiisi kanaa dhiisi maal egaa wanni firraa himi ayyamu himuuf deemaa kun aagaa fudhu ofirraa himi obboleessa ona ga'e firra akkasii firraa himi na dhageessa yoo ni firraa himte wanni kun hundi ni jirti haa himtu himu si akkana godhu jira argillee kadhaa maaltu fedhe bara karaa kana irratti uleen yoo kan himu taate yoo inni himu baate uleen himsiifna yoo didee gaafa dhufu haree afaan nagaatiin gaafatu jira baramma wayii takka lama gaafa osoo niifi namni jechuudha waan biraan nu jenne nama gaafatteeti yoo irraa dhabde uleen maali buqqee qofaaf daa dhabde jira haa gaafa dhugaa dhaga'e himiga oromoo qabdame olji dhiisi kanna awo birraa himee siin jee maaliif fikita atta akka kan hunda hawaasi akka manatti hidhe himtu haa himu ofirraa himi maaliin hima bakka na jiru hin jiru yoo ofirraa himte kun hundi jirutu ofirraa himi waan kijibaate jecha namni laficha lafaa kee kana si qabu ni jira mana jeesinaadha duuba bakka na jiru hin jiru ofirraa himte isaan hima siifi kadiri sun nama mana tokko keessa waliin galuu ture himi akkamitti kuban qabne Mbeeku. amma ati duu si wayyamu yoo isa san firraa himte rooyi Gaafadhu. aboo madirantu qabneeti ofirraa hime naan sirraa hin dhoorgu jira dhageessa hundaan gartee waliin qixxaanu yoo ni nani akkuma isatti gartee muni na erga iraa yoo si dhahe ofirraa himta najjeesaadha maaltu duufi Gaafadhu ayya. maaltu duufi maaltu duufi deen jeebar yoo ofirraa himte oromummaan qabdani kachi keessa akkasitti namni cafa ku jiru sunis nama akka keetiitii bar nuti sintu hin afaan nagaatiin si gaafatu jira najjeeftani